السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركفوني كبجمتوتا في هوردفتا كينيا كم جرتو نغا كسان بقى سنجرت هندت سيني هواية سنجتا أرى مالف دفتي جيتشون كسان نولو راون في وماتنا في ديتشورا تيكو آريتو ما نفيتشور مالت آرتي دفتي جون كسان نولو وني تاري دفي واي تيكو ودبا كيا في أكما بيت تنجيتشورا تيكو أني في إيمانين قويا تربي لما كان ولولي تريتشورا ولولا كياف كايسي يجدوتين وانتو تبايت وانو هاسامو جريتشورا وانو نباين وان انتاني وان نغو جريتشورا كانا دوغا سيني موداف دفي جريتشورا نموتا توكو توكو تجرا وان انتاني كيس غراني وان تاني وروني او واجرا جريتشورا نمون كانا كون باي توكو نما غديسن دوغا يدبنيتشورا انا فيسين جارسا جارتيرا نمني هندو اكو بيكو يتشورا غرو جارسا جارتين ولولو وانجو سينغالي ولولو نمني كم يو نمامي تدغانو ولت نيبو انا فيسي ولولي ارغا ولولي خانه بودا ونمان اسين اجندا غورتنيتي وان تاني مغالا كان كيس اوفا ديمتني مال انا وني دغاجرو اسيني مورا دفي وان جيرو اسيني افسورا دو يجو هوردفتو سنتاني هوردفتوني ياد اساني استني جيراني اسين غلطوما كباجنتا هوردفو اسين جيچا با اسين كباجا با اسين جارادا انا وني دغاهي مورا وني اندو فيچورا مالي كان ناجي چون كسينولو namoota as keessa jiran jechuudha namoota dubartoota keessaa dubartoota biyya kana keessa jiraniif dhiiras ta'e dubartii jechuudha. Wanni isin magaalaa kana keessa oofaa deemaa jirtan kun waan baay'ee tokko dhugaa waan sheemii nama qabsiisudha. Waan baay'ee nama jibbisiisudha. Jaarsa jaartii wal loluun anaaf imaan jidduu waan eegalee miti jechuudha. Namni kamuu akkuma wal fuudhu addallee bahuun ni jira. Akkuma wal jaalatan wal jibbuunis ni jira. Akkuma waliin wal fuudhanii jireenya horatan yeroodhaaf walanii booda waliin deemuunis waan jiru jechuudha. Kun ammoo waan anaa eegalee miti. maalumaaf ajanda magoratanii wama xiqqootana waan xiqqootana ajandaa goratanii magaalaa kana keessa akka waan wannaa witti ooftan namoonni keessaayyuu dubartoonni jechuudha. Wanni akkana kun baay'ee tokko waan nama jibbisiisudha nama dhugaa jiru waan haqa jiru isin himuudhaaf iddoo kana dhufe jechuudha. Isin galee anaaf himaan yoo wallolles yookaan anaaf isin erga wallolle malee waraqaa isin kennineefi wallolle malee walii hiikne isiniin kun namoonni amma waan baay'ee haasaa magaalaa kana keessa deemaa jirtan kunniin jechuudha. Boru yoo anaafisii walitti deebine immoo akkam taatan amma kana dhibaar kana jechuudha walumaa galatti. Karaa biraatiin ammoo anaafisiin wanni irra wallolee dhugaa jiru isin himuudhaaf kan dhufe jechuudha. Kabajamtoota hordofaa kiyya warroota kijibaaf ololaa waan hin taane oofaa jiran osoo hin taane namoota na hordofantu jira namoonni nu hordofaa jirtan jechuudha. Kabajamtoota keenya an dhugaa jiru waan irratti wallollee fi akka isin irra wallollee dhugaa jiru lafa isinii kaa'uudhaaf kan dhufe jechuudha. Ammoo warroonni waan intana haasaa deemaa jirtanillee maqaa keessan takka jedhee isin yaamu. Booda garuu waan kana dhaabuu waan diddan taate maqaan keessanillee ol ba'uun isaa hin oolu waan ta'eef kanaafuu anamma wanni iddoo kanatti har'a dhufeef waan dhugaa jiru kabajamtoota kiyya yookaan hordofaa kiyya ibsuudhaaf kan iddoo kanatti argame jechuudha. Wanni irra wallollee akkuma viidiyoo tokko isin gadheessi ture jechuudha. Mucaa watu yaamee ture jechuudha. Anummaanii piraankii ma irratti hojjechuudhaaf dha kan yaame jechuudha. Guyyaa dura piraankii irra hojjedhee wanni sun balaa kana uumee jechuudha. Anaafisii wanni akka wallolluuf sababa guddaa nuu ta'ee jechuudha. Piraankii san namni kamiyyuu osoo waan badaa dalagee kaameraa waraabee of gadi dhiisu kun waan beekamaadha jechuudha. Osoo waan badaa anummaan waan badaa dalagee jiraadhe kaameraa waraabee of gadi dhiisu. Isin akkana aartiinillee hin seene jechuudha. Angaruu piraank jedhee dalagee erga gadhiifamee ka'ee booda abdiirratti erga hojjenne booda abdiinis nu waraabee ture jechuudha. Innis dhugaatti fakkaate. Aaree viidiyoo nu waraabee ture jechuudha abdiinis. Anammaa indoom akka an shakketti waan abdiin viidiyoo na waraabisan jechuudha. Viidiyoo yeroo san nu waraabee yeroo anaa macattiin yeroo wal bira teennee wannaa jennu san nu waraabisan waan itti ergee akkasitti wannaa godhe na fakkaate. Inni illee gaafannaan anaa miti naan jedhee Allahu alamii rabbi immoo beeka. Tarii viidiyoo an gadhee san miidiyaa irratti argitee akkasitti loltii na fakkaate jechuudha. Waa hundaafuu ati walumaa galatti wanni sababa anaafisii walloluu keenya sababa ta'e jechuudha. Piraankii an eeggata muca'uu irratti hojjedhisan jechuudha. Kanaafuu atama walumaa galatti imaan yoo ka dhagayu taate jechuudha inni dhageettee taate kun amma piraankiidha waan ta'eef piraankii waan nama wallolchiisu hin qabu osoo waan dhugaa waan hojjedhu taate anuu miidiyaa irra gadhiisu kun sa'aarsee masoo nu nyaachisiini gara mana keetii kootu kabajaadhaa si gaafadha. Gara mana keetii deebii gali manni ofii kabaja si gala
manni ofii kabajaa manni kan kee wanni akka mana keetii yaani kabajaa siif hin jiru. Manni arabaa guyyuma takka gabbaasee gasa darba jechuudha. Manni ofii kabajaa yoo an rabadii qabaadhe yoo rakkoo qabaadhe naa dawwaltee yookaan ammoo telefoona na jalaa kaastee rakkoo kana qabdaa naan jettee dhugaa jiru na himuun dirqama. Yoo ammoo hin deebi'uu hin ta'uu waan jettu taate ammoo an hajjiidha jechuudha. Annaa biraan hin seenan dhugaa jiru. Mushi qofaa miti kabaja uummanni as jala deemtanii kijiba ooftanii illee jechuudha. Dubartoonni as jala deemtanii uumantaan albaa deemtanii jechuudha. Yoo anarraa jechuudha yoo dhimma qabaatan yoo anarraa rakkoo qabaatan bakka an jirutti silkii kiyyaa naa dawwalaati yookaan ammoo iddoo an jiru koottaati rakkoo jiru. Yoo narraa rakkoo qabaatan waan danda'u ta'e isin qarqaara. Yoo waan hin dandeenye ta'e ammoo hin danda'u isin jedhee isin himaa jechuudha. Malee deemtanii argitan albaan deemina. Yoo ammoo maaliif nullee nu fuunee minaan waan jettin taate guyyaa eeggadha taraa eeggadha rakkoon qabu. Si galee anamma kanaaf sodaadhee maarree ta'ee anamma uffannaan jedhu si galee atillee hin deebi'e taanaan kootu deebi hin deebi'u taanaan ammoo dhugaa jiru natti mi hangara jiru deeman si jedha. Si galaan ayyoomiyyuu jechuudha yoomiyyuu arras ta'ee borullee jechuudha namallee shidhadhu nama sin kadhadhu si galee namatti hin balleessu aambishee namatti hin balleessu. Namni yoo na balleesse immoo nama san kadhachuuf hin deemu jechuudha. Hin deebi'e taanaan mana kee deebii hin deebi'u taanaan ammoo dhugaa jiru. Guyyaa lamaan kana keessa natti guyyaa lamaan kana keessatti waan jiru dhugaa jiru natti himuu baannaan hin deebita mana keetitti hin deebitu hin deebi'u natti himi waraqaa kee bakka jirtu si geessa. Si galame. Kanaaf ammoo an cinqii hin danda'u anaa yookaan naa biraan hin se'in. Si galame an hajjiidha. Namni biraatiif hajjiin ammoo tokko miti. An akka ofii kiyyaatti akka sammuu ittiin ajajjibbula namni biraas akka sammuu isaa isa ajajjibbula. An amma si eeguuf yookaan waggaa tokko waggaa lama sadii na eega jettee inuu hin shakkin. Si galame. An amma dhugaa yoo isin hime jechuudha. Si as jirtu kanaa miti atamma osoo biyyayyuu inni deemeettee jechuudha osoo wuluun lolleeyyuu. Wulumaayyuu osoo loliin biyya deemeettee atummaan osoo na himtee osoo atu asiiyyuu hin ka'in si galame. Qopheeffadhee guyyaa hidheen ammoo fuudha. Maaliif ganaa atamma hin deemetee ganaa hin booda anamma ganaa taa'ee hin bu'u. Si galame. Tuun deemtu taantu dhufa. Kanaafuu kabajaadhaan gara mana keetti deebiidha. Dhiifama. Dubartoonni afaan bantan. Dubartoonni waan hin taane haasoftan. Filiis. Dhaabaa. Yoo ammoo rakkoo qabaattan akkuma isin hin jedhe keessaa na dubbisa. Naa dawwala. Bakka jiru rakkoo ta'e rakkoo kana sirraa qabna naan jedha. Harkaan cabacabina harka rukutuun faayidaa takka hin qabu. Si galame. Wallola namaatti ka gammadu sheexana qofa. Ilma namaa osoo hin taane sheexana qofa. Kanaafuu wanni akkanaa kun isinirraa hin eeggamu. Yoo feene ani fi maanii araramuu dandeenya. Yoo ammoo araramullee baanne adda ba'uun anaaf isin ni eegalle. Si galame namni walolee araramullee anaaf isin hin eegalamu. Walolee adda ba'uun anaaf isin miti kan eegalame jechuudha. Waan addunyaan guutuutti jirtu waan namni guutuutti jiru jechuudha. Anama ammoo isii waloleef jaartii biraa fuudhuun nisu. Isin galame isii walolee jaartii biraa namoonni tokko caaltuullee ari'ee amma tanallee ari'ee jechuun keessan hin oolu jiruu kee keessa nama tokko waliin kun jiru. Caaltuu ari'ee tanas yoo fedhe nyaatatu yaani waliin jiraadha yoo naan taane hin dhiisa tabaraallee garuu nu fuudha. Maaliif? Tanaa taatu haga argadhuuf tarabbi yaani hiree kiyyaaf ka'isii hanga xumuraa godhee haga naa dhuftuuf jechuudha. Fuudhuun kiyya inuma itti fufa inshaallah. Isinii miti kaa na fuudhullee kana dhorgullee isinii miti. Ofii kiyya barbaadee fuudha. Ofii kiyya yoo eegalee hiika malee dhimma kee keessa namoonni baay'een waan kiyya bakka nyaatanillee bakka boonatti dhuyidanillee bakka shaayitti bakka hundattuu uuma kiyya haasoftan jechuudha. Keessaa dubartoota biyya Yaman dhiifama na godhaa waan akkanaa wanni akkanaa kun isinirraa hin barbaachisu yoo dhimma narraa qabaattan bakka jiru nakkoottaa dhimma akkana sirraa qabna naan jira isinni xumura waan danda'u taate isinni xumura yoo ammoo na heerumullee barbaaddan yoo dandeessin fuudha yoo hin dandeenye isin fuudhu isin hin jedha kalaas wanni biraan hin jiru dhumate jechuudha. Ammoo namni nama heerumuuf yookaan nama hinaafee waan akkanaa hin dalagu yoo yaani na heerumuu barbaadan yookaan ammoo anaan hariiroo uumuu barbaadan maqaa nama xureessuu hin taane keessaan akkana jettanii hin jiraame akki ittiin namni itti walii galu akkaataa baay'ee jira.
Kanaafuu waan akkana ofirraa dhaabaa isin jennaa kabajamtoota kennaa yoo isin balleesse dhiifama guddaa naa godhaa isin jedha. Wani na arsii xiqqoo kana yaada kana kennuudhaaf dhufe namoota as keessa biyya kana keessa jechuudha waan baay'ee haasaa maqaa nama xureessaa olii gad deemanii uummantanii haasaantu jira jechuudha. Kanaaf deebii isaanii deebisuu dhufe malee isinii miti kabajamtoota kana isin baay'ee isin kabajnaa isin jaarannaa mataa kee gubbaa isin jirtan isin jenna jechuudha baay'ee isin jaaradha dhugaa rabbi baay'ee isin kabajaa isin waan fedhan illee yoo naan jettan hordofoo keetti aaruu hin danda'u maaliif waa isin irraa godhu naan jettan irraa godhaa waa isin dalee naan jettan dalaguudhaaf hojjechuu jiru jechuudha. Kanaafuu wanti xiqqoo aaree dhufeef namoota dubartoota ofirra dadhaban dhugaa isin himuu jechuudha. Dubartoota biyya kana waan kana narraa barbaadanii hin beeku. Bakkuma uuma kiyyaasan dhiiga kiyya kana itti mee aana fakkaate. Kanaafuu haasaallee isin dheeressee hanga xumura sagantaa keessatti waan dubartoonni baay'ee galatoomaa kabajaa ulfaadha isin jenna. Imaan yoo wali araamne yoo walitti araamne immoo Inshaallah sargii guyyaa aruuza kiyyaa isii yaamadhee jira isin hundi hoottaa isin jedha. Hanga xumura sagantaa keessatti waan hordofanii baay'ee galatoomaa kabajaa ulfaadha jenna hanga guyyaa biraa walitti deebitu nagaan tura.